obboleessi akka badaa lola beekta obboleessi sirriitti lolaa obboleessisii ture obboleessaan noobaan ejjaa ture. obboleessi bar anuuna dawwalee qaa bar lolu bar waraqaa sii kanniif numaa bakka sii bu'ee bar akka waan ifiin kaarraa qabu ifii hiikuu deemuutti numaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرت وتفتون خلينا خاصين دعوة هنتي خيسنو بكير تندعي فيا كبار عشان يجا أرانتنا اسمه الدبيع ولو كان فن أما أنت نيفن واي سمية لالكيسي دوار بدو في الرد ديبنا فيديو وهو مسيداك وفخاسني أسواجر ديهنيا خنا في أرون دفنه ورما قالت واي سمية لا خيسا بودا في أكانتي أكمل أنتي واي سمية خيسا بودا في أرانتنا دو في يجودا لأن قد أكم أركتن ورساني mana keenya dhufanii waraqaa mitiyyoo teenyaa nuu kan jechuudhaan manguddoon mana dhuftee turte jechuudha. Akkuma obboleessa kiyyaa hojii haasawaa turre dubbii baallamanii addaa deeman. Amma baallama dheengaddaa san eessarra akka gahan maalirra akka waliin gahan maal akka waliin ja'an irraa barreeti obboleessa kiyya dawwalee irraa barra. Sana booda immoo waa'ee sumayyaadhaa sila waa'ee sumayyaa haga tokko utubaan haga dhiiban haga dhiisan qabaa jette Oromoon. Kanaafi waa'eesi arra boru irra deddeebinee yeroo hedduu haasawaas turre isiinis warra isaanii dubbisuu malee gama keenyaas deebitee nu dubbisaa waan hin jirreef waan muratte fakkaatti. Waan garaa muratte fakkaatti jechuudha Sumayyaan. Kanaaf warri isaaniillee hanga mana keenya dhaqanii waraqaa sii nuu kannaa jaaniin takka irra geenee achirra waliin gahan. Kanaaf walumaa galatti ammoo barsiisaaf ni bilbilaa waan irra walii galanis gurra isaaniitiin gurra keessanii ni dhageessan jechuudha. Sana booda immoo waa'ee sida Sumayyaadhaa keessaa baanaa jechuu barbaadeeti. Maaliif abbaa haajameetu hajji dhaqaas jaan garuu nuti maatiidha walirraa ilmaan qabna jechuudha. Kanaaf ammoo laaftumatti illee osoo hin taane deddeebinee dubbanne jechuudha. Takkara lama keessaanis miidiyaanis as baatee dubbachaan turre hin jirtu jechuudha hanga ammaa. Kanaaf waa'ee nan godhuu qabu godhe amma dhugaa dubbachuu fi as booda gaa yoo danda'ame hanga isin barbaaddu nuti sitti dhiisuu danda'u qabnaa jechuudha. Maal goona harma tokko faana namni bir har tokko faana gunaa barbaadaa oole bu'aan hin jirtu. Bultiin wasaasa akkuma jaan gamanaanis wajjin qabanii yoo deemanidha. Kanaaf an balleesse yoo ta'e dogoggora yoo ta'e akki dandalage sun kalas dhiifamaas jeen taraa hedduu dubbadhe viidiyoo irratti illee waraabee jira jechuudha. Amma immoo itti fuftee isinis adeemsi sun isii baasee itti fufte taanaan anis taxumuraa harkatti haqachuu kiyyaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nu faana turaa obboleessa kiyyaa waan jiru dhageenye san booda keessaa utaallaa waa'ee siidhaa. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagee qabdanii fayyaadha? Nagaa jirtu. Galata rabbi alhamdulillah. Nagaa beeksani. Gaariidha. Mee maalirra waliin geessan ganda soddaatiin maal waliin jettan maalirra walii galtaniiti mee addaa baatan moo qabalee wal geessanii wal dhaabdan moo gartee isin jidduu dubbiin dhumteeti nagaa wal gaggeessitan moo lolaan adda baatan moo mee waa'ee sanirra? Lakki lolaan qabalee waliin geessine. Dhufanii manguddoonis dhuftee. Teenyeetuma gaa waliin isaanis waliin gatteenyee gaa yeroo ammaan tanaa waa warri soddaa qabalee wal geessu kanaan tolu. Meera paagaa dubbiin nama gaafatti jennee gatteenyee fi manguddoo abbaa turamaa fa'aas yaamne. Gaafa waliin gatteenyee jennu. Nan lallabaa ture beektaa? Ammallee asitti illee akkasii lolaa ture jisuma. Bakka gatteessee gaa manguddoonis gaafa laaltee jettu. Dubbiin tun hin fakkaattu gaa'eefila kana ijoolleen mari'attee isiniin hin goone. Isiniinis wal quban qabdaniidhaa paraa gaa dubbiin hambaa sagal lama gaafattii fi isa kanaaf gatteenyee laallaa gisee jennu abatan waraqaa isii ammanu kanneeniituma akka nuuf gaggeessu irraa waan irraa qaban akka irraa nuufitu barbaanna. Jaaniit ol dura dhaabbachaa turre. Manguddoonis gaa waan namni jiru yoo na dhageessan taate dubbii keenya dhageeffadhaa jaaniiti.
Abbaaf duraan maanguddoon kan taa'anii jirti tambaan hedduu jirti. Akki kun hin ta'uu gaama namni wayii taateefu ijoolleetu waan kana dalagee gama lachuutu nu mariin hin jirtu waan ta'eef dhimmichi kun ilaalamuu qabaa jedhanii eegee ta'anii ilaalanii booda gaa wanni amma isin jettanii hin taatu. Kanaaf waan nuti jennu waa fudhattan jedhanii itti dubbatanii turanii. Kunis hin ta'u yoo ta'e ijoolleen dubbattee akka amma isin jettan kana haa jettu yoo ta'e malee bakka bu'ummaadhaan wanni amma isin godhaa jettan tun hin taane jedhanii manguddoon hedduutu dubbatte gaa'e. Kanaaf akka isaan jedhanis hin taane kanarratti manguddoon murteessitee gaa ijoolleen dubbachuu dhagarsiisi. Asirratti itti dagaltan jechuudha. Asirratti dagallee ijoollee irraa dubbiin fuudhamuu qabdi malee taatee isin asii tumtan hin taatu. Akka isin jettan hin danda'amuu jedhanii manguddoon akka nu baaste. Obboleettiin isii dawwala dubbisiisaa kan jennee isii isin dubbisiifnee miisan? Hin dubbisiifne. Ifumaaf jaan malee amma isii afaan siirraa waan isin dhageessan hin jiru. Afaan siirraa hin dhageenye afaan siirraa haala geenyuu jedhanii manguddoorre. Akkasirratti dabaan beellamaan sagalee isaaniitiin dhaga'uu qabnaa siirraayis. Amma na dhagaye. Khalaas eega manguddoon amma akkasirratti dubbii gabaabsitee addaan deemte. Beeytaa utubaan hanga dhiiban hanga dhiisan qabeette Oromooni. Bultii wasaasaa akkuma jaan gartee hangaanan barbaadu jiru kana gartee isiillee gartee gara kiyya deemutti waan hin jirreef karaa lolaadhaan nam deemu jiru isiidha. Warra isaaniitti malee kanaafis hin dawwalle egaa si deemte warra isaanii dawwaltee waraqaa irraa naaf fudhatee jirtuun isiidha waan ta'eef. Nutis gartee bultii isiin hin barbaanne kaawwanni gartee itti dhiibachaa ooluuf hin jirtu. Kanaaf nuti gaamma akka mataa kiyyaatti gaa haga namni barbaadu akka yoon duraan balleessellee yoon duraan odoo isin hin fedhin gartee ergullee ta'e amma immoo gartee dhiifamaas jeeni isiilleen dheete gaa bakka dheete san geesse amma immoo gartee geessiin gara kana deebitee naas dubbisuun barbaadinii maatii bultii facaasuu yoo geessiin kafeetu taate nutis wanni gasii akkasii fardeessinee wanna goonu hin jirtuuti kanaafuu baga gartee nagoomaan isinirraa deemanii isin jechuu barbaadeeti. Kana qofa osoo hin taane achis warra amma akka amma jettu osoo hin taane tolchiteen turre. Waan tolchitan hin qabdanii achis gara keetiin waan kana igumaaf raawwattanii osoo isaan hin duraatin hinne. Jechuun gaan hin mari'anne dhugaa sanii yoo waan kana gartee dubbifne gartee dubbii nu harka qabdan jennetti. Ijoolluma kam guutee jirtame ijoolleen maal taate? Ijoolleen duba silaa ijoolleen qaa hojjettu jira wanni biraa maaltu jira ijoollee nyaata godhanii fi uffata irraa jijjiiruun san daleeduun numa gooti. Ijoolluma facaaftanii akkuma beekanitti uuma beekan raawwattanii. Ijoollee daleeduu jira daleeduun ni hojjetti ni daleedi nyaataas ni gooti uffata irraa dhiiti ijoolleedha. Tasanii alaa gartee wanni ijoolletti hanqatu hin jirtu ijoollees nuti guddisuun nu biratti salphaadha waan ta'eef. Ijoolleen bareedinameen irraa tokko irrachuun ijoolleef gaariin ta'uu ni beektaa miti. San dhugaa amma kaa ijoolleen amma dura gaa daa'ima bakka gartee akkasitti waa yaaddee jajjabaatte san hin geeni malee adda baasuun silaa hin danda'amne bara hanguma amata lama amatuma lama amatuma sadi hanguma jireenya kana xiqqishuuf irraa jijjiirru jenneeti malee hin yaadne gaa akkanatti amma isiin akkana fagaattiidha. Wanti marii hin qabne silaa bara akkanuma taati dhumchisiiti. Waan gara keetiinis hin mari'ataminis gara isiitiinis hin mari'ataminis hanqinni dillu kun dhufe waan ta'eef. Kun amma gara keetiinis qaamni dhufe mul'atee si hubannoo ta'uu qaba jeetii yaada. Amma barsilaa'u taqutte gundoo taaftee guddoo itti Oromoon qaasilaa wanni ta'e beekta amma karaan itti irraa dhuma. Yoo danda'ame gartee amma isiin gartee if keessa deebitee gartee ilmaan sii barbaade taanaan abbaa mana sii barbaade taanaan gamana deebitee telefoonii jalaa kaastee karaa nagayaatiin dhufuu danda'uu qabdi jechuu amma. Kana alaa nuti gartee amma gana asii alatti gartee bakki itti isii barbaannu karaan itti isii nuti hordofaa oolluuf gartee kan jirtu natti hin fakkaatu gaa hulaa cuftee jirti waan ta'eef.
سانيفو سناكسي خلاص هنقص ما سر برو بربادي نجيت جرادا هذا ومي أي نجيت إجا دعوتو خينيا واني ديما جرو خانا خرا برس خانا بكر ولينجينيس أجرّي جرتني خناف واني جرو من قدو والبرا جرتي وانا بلّيسيس إيفا مجولين بدي بلّيشتي جرتي جاني من قدو جدتي عسويتي جرتي يجول خنار دابتني إفدوبا دي بياني يو إسان جرتي نجينيا bultii isaanii jabeessuu bultiin tala isaanii jabeessuu kabar baadan taate nuti akkasitti ni jabeessinaa jechuudha. Kanaaf dogoggorri gartee irma waa baratama. Kanaaf wanni ta'e jechuudha. Ammoo as booda an akka khayyaatti sumayyaa ni dhageessis isinis ni agarti. Kana booda wanni ganaan isii barbaadee asirratti miidiyaa irratti waa'ee sumayyaa haasaa oolee dubbachaa oolu hin jiru. Nageetti naaf isiin gaafa isiin dhufte ahla wasaala nin jiraa jechuudha. Gaafa isin na barbaadde amma immoo hanga ilmi namaa tokko nama hordofe barbaades karaa hundaanuu jechuudha. Kanaaf faallaa kiyya deemtee ilaa hanga maatii walitti fiduutti namni deeme isiidha. Kanaaf jecha an amma dhiifama narraa ta'a daawwattoonni kiyyaas dhiifama narraa ta'aadha. Anarra booda sumayyaa ni isin barbaadu. Dhayixeemi itti haa tolchu. Gaafa isin ammoo ilmaan kiyyaa abbaa mana kiyyaa jettee gaafa isin as deebite ahlan wasaala ni qeeban. Kun kanaafuu wanni nan jiru gartee asii ol hin jiru bakkaan silaa warra isaanii dhaqee dhiifama gaafadhu sanis warri kan inni jiran dhaqanii gaafatan warri gartee kan waraqaa kan irraa nuu fuudhaa jiru ta'e manguddootu hangasuu jidduutti walitti araarsi waan ta'eef kanaafuu kun kanuma warri kan dhiifama warra isaanii gaafachuun akka waa'inaan warra isaanii dhiifama gaafadheeti kun kanuma ta'a. Kanaaf daawwattoota keenya hanga walitti deebinu nagaa turaa isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.